waan hunduma saayyuu dhiisiitii silkii irraa kaasii haasofsiisiin jedheen qanii guutuu jechuun osoo haaran galfatanii sadeen gaddarraa kaatee guyyaallee hojii godhaa halkan guutuu tu daqiiqaa tokkorraa hin silkiitti dawalsi boodarraa gaafa gamoo fi viidiyoo kana argitan safuu bara kanaa safuudhaa nafuudhaa jetteedha ijaartiin bara durii jedhan akkuma dhagaatii jirtan tana haadha sabboontuti immoo sabboontu dhuma maqaan ishiitu kana boorkoo tana argeeyyuu hin beeku difdifoo haadha difdifii nagaallee sin gaafachuun dagane nagaa fi jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunii isiniin jecha ani maskii fiqiriidha chaayinaala kiyyaa warreen haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuun dagatina warreen immoo maamila koo taatan immoo laayik sheer gochuu hin dagatina maamila keenyatti dabalamaan isiniin jedha akkuma argitan kana haadha sabboontuti immoo sabboontuudha kan jedhamtu ka fayyoo irraan dabalamtee dhufte ani yooman jibbee fayyootu na jibbe malee lamaan hin jiraannaa hirtaadhaan jiraanna jennaanii isheen na diddalakkiyaan hirtaan barbaadu gulummaadha malee kanaafuu hin barbaadu an hirtaa ani garuu hirtaadhaan rakkoo hin qabu nan jiraadha jette haadha tiyya giifti tiyya ati kan kee amantaa siif eeyyama lama taatee jiraachuu abbaa manaa hanga afurittuu abbaan manaa kee fuudhee si wajjin jiraachuutii danda'a erga ati barbaadde fayyoo maaltu galchire giftee tiyya hoo guddi koono yesandiroomma bara kanammaa bara kolfaa fi bara wanti aasaamu dhabamee fi waanumaan godhamaati jiru diraamaa ta'ee argamuudha jechuudha kusilaa diraamaa dhamoo isuma dhugaa riilii dhamoo jettanii gaafa nama inni jedhu jira jechuudha kanaafuu ani irtaan rakkoo hin qabu lamaan keenya iyyuu jiraachuutii ni dandeenya jiraarratti sa'aatii 24 madadaa silkii qaxaqqaxaa olti eeyyani baga qaxaqqaxaa abbaa manaa ishiiti gulummaa ishiiti abbaa ijoollee ishiiti nama ijoollee lama walirraa horate qaxqaxuun hin xinnaate isaa 24 irree isaa duukaa yoo haasofte si isin galchu jechuudha yaa habiibtii kiyya ati eessaa dhufte warra heenyutii dhufte ilaamee atis gab jedhiti abbaa daa'ima keetii yoo fedha qabaattee yoommoo bultiidhaan jiraadha abbaa ijoollee kiyyanaa wayya jette atis jaarsa kee abbaa ijoollee keetitti deebi'uu mirga qabda gaa'ila namaa keessa galtee gaa'ila fayyoo diiguudhaaf hin deemin maaliif yaa haadha tiyya ofii keetiif nama dabbasaa lama baasedha jechuudha maal jechuudha gaa'ila namaa keessa taa'anii jeequun gaa'ila namaa keessa kan kee'oo har'a fayyoo dhiisee yoo si bira dhufe biroo sirree sirraa dhalchee si gatee deemuutii danda'a nagaa dhakaati safuun bara kana badde yaa ummataa safuun bara kana badde kam jedhanii kam dubbatamee kam dhiifamame shamarran teenya ara ta'u ara dhiisaa gaarii miti shaggaa miti wanti akkanaa gaarii miti sirraayis dhufee dhalchee deemuu danda'a borusa akkanuma nama biraarraa waan ofii keetiif hin jaallanne namaaf hin jaallate maalikaa giiftii too eenyudha moo kan lama ta'anii jiraatan sibira guyyaa lama bulu fayyoon booda guyyaa lama bulu giiftii too achumatti yoo ati abbaa manaa haadha manaa lamaan jiraachuutii barbaadde fayyoo irraa bu'ii kara biraa deemiti kan biraarraa fuutee ilmoo dhalfachuu niitii ni dandeessa fayyoon mirga guutuu qabdi laarsilki sa'aatii 24 dhiisiti daqiiqaadhaan jiraadhaa bilbiluuf mirga guutuu qabdi wanta ati si ilaallatu hin jiru as keessa ati jireenya kee jiraadhu fayyoon illee jireenya ishii jiraatti abbaa manaa ishii kabajamaa abbaa ijoollee ishii wajjiniin ani safuun badde namni maallaan jedhaan badde uummanni maraateera shamarranis anis shamara jechuudha garuuti immoo ooni shamara otoo anarra gahe wanti kun na gammachiisaa jennee yaadutii qabna kanaafi sabboontu mo'aadha sabboontu giiftitiyya qisqaz jedhi xiqqooshii gaafa uummanni keenya biyya arabaati galee akka bubbee birraa maaltu sin goggoda qoy maaltu olii gadi sirraasa obsitanii dhiira malee jiraachuu hin dandeessammoo gadi jiraattanii jireenya keessan laala biyya namaatti kara biyyaa galan taanani har'a yoo kan biraa faan argitan boru kan biraa faan wanta nama hari'u jiraayi wanta olii gadi sin kaachisee dhiira namaa abbaa manaa namaarraa fudhachuu sin olii gadi sin kaachisutu jiraa maal egaa nuti soo biyyuma namaa jirra maaliif akkas nun godhirree akka keessan fedhii keessan dursuu osoo hin taane kaayyoo keessan dura dursaa fedhiin keessan akka isin gootan ta'a ilmi namaa fedhiisaa qobachuu damdamachuu ni danda'a fedhii keessaniif bakka hin kenninaa garuu kaayyoo keessaniif bakka kaa'a
kaayyoo keessan edda galmaan gahattanii jireenya keessan isa karaa boruu edda karoora keessan kaayyoo keessan galmaan gahattanii abbaa barbaaddaffana jiraachuutii dandeessu. So osoo kan hin godhin akkuma biyya Arabaatti galtanii abbaa ijoollee abbaa daa'imaa kan gaa'ila qabu deemtanii namarraa dhiibbuudhatina. Kuni ar'arree atirraa fudhatteetii jirtu. Borus immoo mana kee akkanatti ta'u akka dhufa. Kanaafuu haadha sabboontuti yaadha difootiyyaa qassuma jedhe bishaan qorraa dhugi. Bishaan qorraa dhugi obsi. Singilii meeqatu jira giiftiiti. Deemi barbaaddadhu. Deemitii barbaaddadhu. Fayyoo irraa gadi taa'ii ijoollee ishee guddifatan abbaa manaa wajjiniin gidduu isaanii hin galini. Takka viizaa affeerti abboo eenyu geessiteeti hoteela geessiteeti. Sheemiin hin badee biyya keenya keessa. Qaaniin jedhamu cirraashuma inuma badee dirmin maa'e. I'm so sorry. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokko namti uummanumti kun karam deematii jira. Addunyaan galabbatamuu fi karamitti socho'atee jira kan jedhu gaafinatti ta'eetii jira. Kanaafuu viidiyoon koo har'aa kanarratti raawwate. Viidiyoo kana yoo jaallattan dhuguma jettee maskii fiqirii yoo jettan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo yuutuubii koo dagattanii jirtu koottaa maamila kootti makamaa. Guyyaadhaan immoo viidiyoo isinii darbu caqasuu ni dandeessu. Bakka immoo dogoggora qabutti immoo dhiifaman isin gaafadhaa. Turtii gaarii.